Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonnii fi hordoftoonni Oro 24 News biyya keessaaf alaa Oro 24 News kan hordoftan nageenyi rabbii tokkichi bakka jirtanitti hunduma keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jecha chaanaalii keessan Oro 24 News irraa odeeffannoowwan gaggabaabaa guyyaa irraa qabannee dhufnee jirra. Odeeffannoowwan guyyaa irraa gaafa artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame isa waliin kan turte Laamiroot Kamaal guyyaa irraa mana murtiitti dhiyaattee jirti. Manni murtii maalittiin jedhe gama hawaasaatiinis maaltu haasa'amaa jira kan jedhuu fi akkasuma xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadis guyyaa irraa dooktara isaanii dhuunfaaf akka yaalamaniif manni murtii ajaja dabarseera. Akkamitti dabarsuu akka danda'e qabannee dhufnee jirra. Haga xumuraatti dhaggeeffadhaan afeerraa keenya. Chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Odeeffannoo keenyas nu wajjin qooddadhaa isiniin jenna. Amma kallattiimaan gara odeeffannoo keenyaatti dabarraa turtii gaarii. Artist Hacaaluu Hundeessaa yommuu ajjeefamu kan waliin turte Laamiroot Kamaal mana murtiitti dhiyaatte. Laamiroot waxabajjii 22 bara 2012 artist Hacaaluu yommuu ajjeefamu kan waliin turte yoo ta'u har'a mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Dhaddacha Ramaddii Araadaatti dhiyaatteetti. Poolisiin bu'uura qorannoo GPS eeggachaa akka jiruuf ragaa namaaf sanada walitti qabachuusaa ibseera. Yaa ta'uti yakkichi xaxamaa ta'uu isaan guyyoota dabalataa 14 gaafatee jira. Iccitiin dhimmichaa na jalaa ba'ee burjaajii uumuun bal'ina yakkichaa dhaddachichaaf ibsuun hin dandeenye jedhe. Yaa ta'uti manni murtii galmichi qulqulleessaa akka danda'u poolisiin eeree jira. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaas dhimmichi qorachaa jiraachuu poolisiin beeksisee jira. Shakkamtuun badii hin qabu kanaaf falmitee yoo ta'u manni murtichaa yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 6 kennee jira. Kun kanaan ta'ee osoo jiru yeroo darbe gama mootummaatiin namoonni artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesan guutummaa guutuutti harka keessaa qaban jedhe namoota 3 ABO Shanee akkasuma TPLF jechuudhaan namoota 3 maqaa isaanii gabaasuun ni yaadatama. Kun kanaan ta'ee osoo jiru mootummaan haga ammaatti namni kun balleessaa qabdi jedhee mana murtiitti reefuu guyyaa ammaa dhiyeessuun isaa dugda isaa duuba wanni biraan jiraachuu hin hafu jechuun namoonni shakkii mootummaa irraa qaban yaada isaanii qoodaatti jiru. Maalumaafuu dhugaan ni qallatti malee hin cittu. Dhugaan artist Hacaaluu Hundeessaas guyyaa tokko ni ba'a jenna. Odeeffannoon dhimma artist Hacaaluu Hundeessaa akkasuma gaafa inni ajjeefame isa faana turte Laamiroot waliin guyyaa irraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Gara odeeffannoo koo isa lamataatti isin dabarsaa ammas ana waliin turtii gaarii. Odeeffannoon koo inni jalqabaas manni murtii obbo Jawaar Mohammad fa'aa irratti ragaalee qorannaan duraa dhaggeeffateera. Mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Dhaddacha Ramaddii Araadaa obbo Jawaar Mohammad fa'aa dabalatee shakkamtoota 8 irratti ragaalee qorannaan duraa sagalee ragoota lamaa dhaggeeffatee jira. Dhaddachichi gara ragaalee dhaggeeffachuutti osoo hin seenin yeroo darbe beellama laachuun haala raawwii ajajaa ilaaleera. Obbo Jawaar haalarra jiraniif nageenyummaa isaanii jecha ogeessa dhuunfaa isaanii waliin wal arguu dhabuu isaanii ibsaniiru. Haala yaala waliin wal qabsiisee obbo Jawaar ogeessa fayyaa dhuunfaa ani filadheen alatti jechuun hospitaala mootummaa akka yaalamuuf gaafatamanis eeyyamamoo ta'uu dhabuu isaanii poolisiin beeksisee jira. Manni murtichaa gama isaatiin poolisii waliin ta'uun obbo Jawaariin ilaaluun haalli yaala isaanii ariifataa yoo ta'e ogeessa fayyaa dhuunfaa isaanii akka yaalamaniif bilbila ogeessa fayyaa dhuunfaa isaanii argachuu akka hin dandeenye ibsee jira. Obbo Jawaar hospitaala mootummaatti hin yaalamu jechuu isaanii shakkii guddaa keessa akka seeneef kanaafis shakkamaan bu'uuruma seera eenyummaa akkuma nama kamiiyyuu hospitaala poolisii federaalaatti yaalamuu akka danda'an poolisiin ibseera. Kana waliin wal qabsiisee obbo Jawaariif obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee shakkamtoonni 9 qorannoo vaayirasii koronaa akka taasisaniif manni murtichaa dhaddacha darbeen ajaja dabarsuun isaa wal qabsiisee qorannoo taasisuu isaanii poolisiin mana murtii ifoomsee jira. Gama birootiin obbo Baqqalaa, obbo Hamzaa fi shakkamtoonni biroon waajjira poolisii federaalaa kutaa qorannoo keessa kaameraan waan jiruuf abukaattoo keenya waliin wal arguu dhabuu isaaniif iyyaafannoo dhiyeessuu isaaniif irratti hundaa'uun manni murtichaa dhimmicha ilaaleera. Poolisiin gama isaatiin kaameraan kan inni kaa'ameef moorichi haaraa waan ta'eef keessayyuu manni kitaabaa keessa kitaabonni qaqqaalii waan jiraniif ta'uu isaanii shakkamtoonni abukaattoo isaanii waliin akka wal arganiif kutaan mijachuu ibseera. Walfalmii bitaaf mirgaa kan ilaale manni murtichaa bu'uura heera mootummaa keeyyata 21
shakkamtoonni mirga isaanii fi fayyummaa isaanii eegamuu akka qabu. Akkasumas ogeessa fayyaa dhuunfaa isaanii faana akka wal arganiif ajaja dabarseera. Ajajni kun hojiirra kan hin oolle yoo ta'e beellama itti aanutti tarkaanfii akka fudhatus manni murtii ibsee jira. Manni murtichaa guyyaa irraa sagalee ragoota lamaa kan dhaggeeffate yoo ta'u, yeroo itti aanutti sagalee ragoota biroo dhaggeeffachuuf hagayya 18 bara 2012tti jijjiirraa beellamaa laateera. Kun kanaan ta'ee osoo jiru guyyaa sadaffaadhaaf mormiin Jawaar Mohaammed dhukkubsatee jira. Mana yaalaas deemuu qaba jechuudhaan qeerroowwan akkasuma namoonni garaagaraa hiriira bahuudhaan karaa gubbaa irratti lubbuu isaanii qaalii dhabaa jiru. Keessumaa godinaalee Harargee, Baalee, Arsii keessatti yoo xiqqaate haga ammaatti namoonni 150 lubbuu isaanii dhabuun kan hin oolle jechuun odeessi garasii ga'ee nu qaqqabee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa qophiin guyyaa har'aaf yookaas sagantaan ani odeeffannoo guyyaa har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Yaada qabdan koomentii gubbaa irratti nuuf barreessaan afeerraa keenya. Sagantaan guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Haga xumuraatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Iddoo gaarii tura.